Hello guys, wal faana kan ilaallu akkamittiin akka specification computer adda baafannudha. Ogeessa tokko malee ofii keessaniin akkamittiin akka specification computer keessanii adda baafattanu isinitti agarsiisaa na wajjiniin tura. Specification isa jennu specification jechuun ulaagaalee yookiin immoo qabiyyeelee hardwarein keenya yookiin immoo software jechuudha. Ulaagaa ittiin hardwarein tokko ittiin hardware biraarraa adda bahuudha. Specification keessaa warreen akka CPU, RAM, hard disk, operating system ilaallaa irraa jareen kana maaliin adda baasnaa akkamittiin adda baasna isa jedhu ilaallaan afaana tura. Jalqaba irratti CPU ilaallaa. CPU maaliin adda baasnaa gosa isaatiin, core isaatiin, generation isaa, speed isaatiin yookiin immoo saffisa isaatiin. Lammata irratti immoo RAMidha. RAMin capacity storage capacity isaatiin adda ba'a yookiin haga kuusuu danda'u isaatiin isayyuu mirkaneeffannaa jechuudha. Kan biraa immoo Windows operating system edition isaatii system typeidha activation isaatiin gargar baasna. Practical gatiin isinitti agarsiisuu fi ariifachuu danda'a viidiyoo kanarratti. Inni dhumaan hard diskidha. Hard diskiin immoo haga kuusuu danda'u isaa akkuma RAMii capacity isaa ilaalla. Amma gochaadhaan ilaallu. Okay, gochaan si'a ilaallu jalqaba irratti this PC kan jennu desktop keenya irraa ilaalla. Desktop irra jiru taanaan immoo search irra dhannee barreessina. Isa booda this PC irratti right click goona. This PC argannaani. This PC gaafa argannu right click irratti goona. Right click irratti goone booda properties seenna. Properties irratti click goona jechuudha. Isa booda properties eegalee booda systemii jalaa warreen jiranu gubbaa systemii jala aaruun bakka agarsiisu sana systemii jala maaltu jira? Processoriin jira. Processorii keenya ilaalla. Processorii akkasii ibsinee type isaa, core isaa, generation isaa, speed isaa adda baasneerra. Processorii jala type isaa achirratti akka mul'ataa jiru Intelidha jechuudha. Processor name isaa Intelidha. Intel ta'uu isaa barreerra. Core isaa immoo core isaatti immoo deebina. Core isaa achirratti akka mul'atutti i5 dha. Intel Core i5 jedha. Coreidha 5dha. Core isaa 5dha. Generationiin immoo jalqaba irratti lakkoofsa argamtu sana. Lakkoofsa baay'ee jira. 6 ka'a. 6 generation isaa ibsa jechuudha. Isa booda speedidha. Speediin immoo 2.3 GHz dha. Achirratti akka mul'atutti kan PC kana kanaanii processorii keenya adda baasna. Inni itti aanu install RAMidha yookiin immoo random access memory keenya. Random access memory achirratti akka mul'ataa jirutti storagein isaa 8GB ta'uu isaa agarsiisa. Sararuma sanaaf fayyadamnee dhannee ilaalla. Inni itti aanu Windows operating system keenya Windows editionidha. Windows editionin operating system name and version ilaalla. Isa booda edition isaa ilaalla jechuudha. Achirratti akka argaa jirtan Windows 10 Pro dha. Inni itti aanu system type. System type operating system BT isaa jechuudha. Kanaafuu 64 bit operating system ta'uu isaa agarsiisaa jira. Operating system asirratti install ta'ee jiru 64 bit operating systemidha jechuudha. Inni itti aanu Windows activationidha. Windows jala wanti nu adda baasnu tokko Windows activationidha. Activation status isaati. Isa booda immoo product keydha. Windows activation jala activation status isaa activatedidha amma. Windows activated jedha. Isa booda product key immoo product keenya jechuudha. Amma cufna kana gara maalii deemna? Gara hard disk deemna jechuudha. Hard disk stepin wal fakkaataadhaan my computer irratti yookiin this PC irratti right click gootanii properties deemtu isa booda manage deemna. Manage irra disk management seenna. Disk management jala asittidha kan argamu. Total storage isaa asitti argattu jechuudha. Bakka aaroon agarsiisaa jiru sanarratti bakka highlighter ta'e sanatti total storage arganna. Kanuma fakkaata. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Waan tokko irraan fadheera.
na hordofaa. Icon kana gara dhumarratti icon kana irratti logo irratti click godha. Logo gara dhumarra jirtu kana irratti right click gootu isa booda subscribe kan jedhu dhufti. Subscribe irratti click gootu. Galatooma ulfaadha. Fayyaa qabaadha.